Sumayyaan Itoophiyaa dhufteetu ayyuu iddoo ishiin jirtu manicha keessaa baasee tananii muka meeshaa san as fidadhaa jettega ergan dhufee jechuudha. Ayyuudhaan jaarsa keenarraa dhaabii kana caalaa ani firiidamiidhaan jiraadhaa firiidamiidhaan viidiyoos dalagadhaa. The welcome bagadagaan dhufte dursa garuu Sumayyaanii osoo gara turjumaanaatti hin galin osoo waan haasawaan taasisin jechuudha. Sumayyaan nagaadhaan Itoophiyaa galuu shi qofaa fi baga gammaddeena nu hundi keenya iyyuu baga gammaddee baga nagaan dhufte jechuun dirqama keenya maaliif dura baay'ee yaaddoo keessa turre jechuudha. Ijoolleen kun akkam ta'u jenne baay'ee yaaddaa turre hamma isheen amma kana karaarra turte iddoo ta'e asii achi jechaa turte illee ijoolleen kun akkam ta'u jenne warri ijoollee qabnu baay'ee ni yaadda. Jechuun ijoollee qabaachuu qofa osoo hin taane namni kamiyyuu waa'ee karaa baharaa yoo dhagahe baay'ee akka nama gaddisiisu hin beektu. Dhiyeenya kana waa'ee baharaa dhageessaniitti jechuudha. Baharaa irratti akka namni meeqa dhume dhageessaniitti. Kanaaf kun baay'ee nama gaddisiisaa garuu isheen nagayaan karuma fedhe yoo ta'u nagaan Itoophiyaa galuun shi baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Eegaa turjumaanatti yoo seenne ayyuudhaaf dhaamsa babbareedaa keessee seeyidoodhaafis keesseetti isiniin jira. Awudeensi ishii immoo akka ajaa'ibaa galateeffattee jirti jechuudha. Egaa gara Itoophiyaa dhuftee mana ishii ilaalchisee jechuudha. Mana isheen amma naa kireessanii mana dhufaan jira waan ta'eef mana naa qopheessaa bakka meeshaan kiyya bu'uu fi bakka anillee buufadhu mana naa kireessaan eegaa jedhee maallaqaan itti erge kireessuu mitiyyuun ijaara garuu mana akka kanaa kan maxxabaqni isaa kitchen cabinet hin qabne caccabaa ta'e banaa ta'e irra keessan hin qabne kana naa kireessanii yeroon arguu jedhetti iyyinaanii biyya Arabaatti bartee iyyitaayyuu kun rakkoon qabu naan jedhanii afaan na qabsiisan jette. Anyways amman kana sirreessutti rakkoo hin qabu inni jette. Garuu immoo ayyuu mana akkas tadalaaddalee beeteetti mana akkas sirrataa mana akkas babbareedaa keessa teesseemmaa hin dhiisu. Dhaqeen keessaa mana qareetanii meeshaasaa kiyaa gurradhaa jette. Ageessaniittu dubbiin asitti jabaateetti bakka erga Itoophiyaa keetti wal arganii jarri kuni ani beeku face to face yookaan fuulatti gaafa wal argan garuu ani hin beeku. Innaa anamma garaan jabaadhaa itti baay'ee garaan jabaadhaa. Duraanii nama anaa morkatu waan hin qabneef maal jedhama taqanaaqaanyi morkiidha. Nama ana faana morkatu yookaas masaanuu jechuudha. Nama ana faana morkatu waan hin qabaanneef garaa laafaan ture Sa'idiifis yaadaan ture. Amma garuu nama ana morkatu waan hin qabu baay'ee garaan jabaadheetiin jira itti garaa jabaadheetiin jira. Kanaaf duubatti hin deemu. Ani ganaa rakkoo odeessee isin irratti maal jedhee jireenya keessan hin jeequ. Jeequmsi kan keessanuu hinga rakkoon kan keessanuu gaa waan ta'eef akka ishee ani waan baay'ee godhee qoricha minaamin hospitaala minaamin jedhee isin dhiphisu jette awudeensi ishiitiin jechuudha. Ayyuudhaan immoo maayettee ati fakkeessituudha TikTok irra deemtee hin sirbitaa iddoo tokkotti immoo hin gadditaa TikTok irra deemtee immoo hin sirbita fakkeessituudha ati. Namni hin agarreetu jira moo nama miidiyaan ilaali nama TikTok hin agarreetu jira. Kan achiin naa deemtu sirbitee gara YouTube na dhuftu moo rakkina odeessitee boossu maa fakkeessita ati. Kanaafuu jaarsa keette nama argitanii Sa'idoodha washin jette jaarsa keette baqa jaarsa keette. Jaarsa kee narraa dhowwadhu jette narraa hambisii jette narraa qabii jette achumatti narraa dhowwi. Narraa waammadhu akkanan hordofne bakka akkuma duraan jettee isa hambisaa turte isa doorsisaa turte qoricha nugaa maal ofin godha ofin ajjeesa maal jettee akkuma hambisaa turte yeroonni dhufuudhaaf yaadayyuu ammas akkuma kana jedhiti anarraa dhaabii narraa dhaabsisi bakka duraan maaliin godha maaliin ta'a ijoollee maal jettee piroosesii baay'ee goote qoricha faatiin doorsisaa turte mtiyyuu ammas immoo jaarsa kee narraa dhaabsisi narraa dhaabiitte jaarsa kee narraa dhaabbachuu qaba. Ani firiidamiidhaan jiraachuun barbaada takka manaa beeyyuun beeku rilaaksiin godha viidiyoo koollee seeraan hin dalagadha nan waraabbadha. Garuu nan hordofsiisin Sa'idoo narraa dhowwi achumatti narraa dhaabii jette jechuudha.
umtini baachuun qaba jette kan namni ilmi gumaa hin baane dhalatiin jette Amaariffa isaatiin jechuudha. Ilmi dhugaadha ilmi gumaa hin baane hin dhalatiin. Kanaafuu duraan yeroo sin wal haammattanii viidiyoo waraabdanii jaalala kootiif isheen akkas miidhamaa jirtu. Waa'ee jaalala kootu ishee miidhaa jira na jaallatti kanaaf qoricha dhugde ammas hin beekamu miidhamarra jirti sababii kootti maalii taati yeroo jechaa turte keessi koo hammam akka madaa'ee dhiigaa ture eenyuyyuu agarreette wusxee indeet qosloon dadamma manni maalayyem jette na yeroo sin kana hundaa gochaa turtan viidiyoodhaan maal as deemtanii achi deemtanii waan baay'ee hojjechaa turtanii ani keessi koo madaa'ee hammam akka dhiigaa ture eenyuyyuu hin beeku waan ta'eef haaloo koo baachuun barbaada. Bakka seet litka qorate jette. Dubartiin garaa kutannaan kutatteetti. Dhiirri garaa kutannaan kutatteetti bichaan jedhina. Dubartiinis garaa kutannaan kutatteetti. Wanti litka qorate jechaan turre sin yeroo mucaanii kalee kenne suni no more jedhe. Wanti litka qorate jechaa turan. Amma Sumayyaan dhufte seet litka qorate jette. Seet litka qorate jette. Itoophiyaatti xab jettee nuu buutee jirti. Isiniin jedha. Akkanatti ni Sumayyaan kaatee gara Itoophiyaa dhuftee jirti. Baga nagaan dhuftee ammasii amma gaa dhaqanii buna wajjin dhuguuni amma gaa dhaqanii ishee barbaaduuni ana garuu ba'aan irraa bu'ee duraan yerootti Yamaniin deeme kan dadhabaa turu amma Itoophiyaa dhufteetti Itoophiyaa keessa amma eessa akka isheen jirtu naan himne malee amma kallattiidhaan laayifiidhaan buna dhugna yuutti. Sumayyaa faana laayifiidhaan buna dhugna kana caalaa anaafis naa gammadaa malee an duraan kamta kan dadhabu argitanitti Yaman dhaqee oduu fiduudhaaf amma garuu naa dhiyaateera amma Finfinnee keessa ta'ee hin beeku gaa iddoo ishiin jirtu Itoophiyaa galuu ishii malee eessa akka buufatte hin beeku hin haasofne jechuudha. Anyways kan barbaachisu nageenya keetii baga nagaa taate ijoolleen nagaa ta'uudha eessayyuu jiraadhu maafi mushkil yaaddoon jiru waa'ee nageenya keef nageenya ijoolleetii bakka jirtanitti nagaa taanan wanti asaasabii namatti godhu tokkollee hin jiru siniin jedha. Egaa maayettu isin maal jettu seet litka qorate jettu moo sinoo maayettu moo maal jettu na hordoftoota ishiitiin immoo jecha isiniif hin qabu hamma isin nagursitanii keessattuu waa'ee ijoollee ilaalchistanii hamma isin nagursitanii garuu isin sa'idiif yaaddaniittu gadditaniittu ijoollee sitti agarsiisi jechaa turtaniittu ani garuu keessi gosa madaa'e sana baafadhu amma baafadhutti jedhee wal'aansoo qabee ammas naa milkaa'eera biyya nagaadhaan galeetiin jira isin immoo galatoomaayyu jettee jirti. Ayyuudhaan immoo bakka kana booda itteetti kana booda na hordofuu akka hin qabne Se'id suruma na hordofuu na barbaadu akka hin qabne narraa dhaabii dhuunfadhu fudhachuu ishiitti bakka. Kana booda hundisaa furadhu ansin falmuu jechuu ishiiti. Egaa maal jennaree kana caala waan jennu hin qabnu nagaadhaan baga galtee malee waan jennu hin qabnu.